السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولي أولتني جرت فيا ويا بقى جراتني بقى نغان أولتني بقى يونا جيسني بقى نغان أولتني قاهي وعلى مرة دبچون برباده كليسا في هر لولا أورومو والورات ديما جرو في أوروميانس hanga tokko waan keessa oole isin agarsiisuun barbaada. Viidiyoolee of bukkee kaa'ee daawwachuu ni dandeessanii waboo waan itti jira arguu dandeessan. Kan gammadus ni jira, kan rifatus ni jira. Inni rafateef sumaa qabsaa'utu jira, inni gammadeessiif qabsaa'utu jira. Gammadu jechuu barbaadeeti. Kanaaf isin agarsiisa. Egaa fayyaa ta'aa jiraadhaa, umurii dheeradhaadhaa. Oromoon walloo lola guyyaa lamaarra jira. Rabbiin nagaa buusu. waan nama ajaa'ibaa immoo kominikeeshiniin aanaa jillee dhummuuwaadhaa sanbatee oollee gocha shanee fi TPLF yookiin juuntaan hojjetan irratti qeerroo wal mari'annee jeeqa baasa. Oromoon dargaggeessummaan manguddootaan qabee nama torban lubbuu dhabee madoon hanga isaadhaan beekamne gammatti 10 darbuun mala 20 darbuun mala wallaahu alam amma ta'e wilii waliin qindeeffanne. kanarratti marii dhiisaniiti lubbuu namaatiin taphachuudha kun wanni biraa tokko hin jiru. Ummanni keenya immoo baatii baatiin mootummaan suuqaa fi lafarraa gibira baatiin baratti fudhatu. Ummanni keenya immoo lubbuu namaa baatii baatiitti gibira kaffalaa jira jechuu lafatti. Eenyutti sujjiran mootummaa amma isaan irratti shiraxatu jiru tana ummanni keenya kun aduu gallabatti ol deemee isaan rattisaa jira, aduu ganamatti gad deemee rattisaa jira jechuudha. Osoo barana gaafa lolli sun ka'u kamisee keessatti ummanni amma biyya bulchana jee of waamu kun silaa diinni sun gaafsan dhufe isaanuu dhabamu goosisa ture jechuudha. Oduu mana jiraatu dhabe, oduu hawaasni jiraatu dhabe, oduu qeerroon jiraatu dhabe jechuudha. Gaafa lubbuudhaan inni riphaasaan jalatti gaafa lubbuu ol qabatan mataa ol baafatan immoo jecha san. Komishiniin amma bulchaan aanaa jillee dhummuugaa gaafa lolaa san maal jechaa ture, maal barreessaa ture. Akka waan sabboonaa of godhee waan hin barreessin hin jiru ijoolleellee shaadaa turte jechuudha. Namni hedduun faarsaa ture. Gaafa rakkatan asbaanii hawaasa fakkaatanii faaruu jalqaban ummanni keenyas harka wajjin dhaalaal kun olaal hayyuu inni hayyu sabboona abaluu keenya gaafota ka dubbita ka dubbannaan as deebi'aa inni hoggaa ummanni harka dhuufee arge immoo keessa deebi'eetu ummata mulqa qilxeemitti sabboontoota hayyoota ummataaf ta'an dargaggeessa gaarii lola bakka tokko labsan ijoolleen tun achuma deemtee dhabamataati itti gammadan isaan. Maaliif ummanni keenya baatiin gibiruma kaffala dhiiga? Namni gibira maallaqa kaffalaa yookiin ammoo lafa qoteetti midhaan galche kaffalaa irraa gurgureetti garuu ummanni keenya haadholeen teenya fi abbootiin keenya ilma dhalchee gibira kaffaluu jira lafa irra jiraatu tanarratti. Oduu lafa irra jiraatu tanarratti ilma gibira kaffalchiisaa jiru akka itti jiraatu dhabee jira jechuudha. Gamta afarii deemtanii afarii walitti buutanii afarii wal loltan qindoomtanii gad deemtanii juuntaa deemaa lolaa jennan diddanii jennee uummata keenya irraa bobbaa jira. Uummanni keenya hidhatee waraana ta'ee raatiba nyaatee bobbayee galaan jiru. Kan qonna qotatus jira, kan tiffatee jiraatutu jira. Kan daldalatuu hin jiru, kan daldalatuu walloo keessatti waa xiqqoodha, harka xiqqoodha. Harka 100% 5. Maali? Namni qotatee bula lafa qoteeti, lafni kun yookiin facaasee irraa galaana fuudhee balleessa amma lafa dawaa caffaa boorkan affaadhaan lafa namaa galaanni guuree akka jiru dhabama godhee jenna. Lafa namaa jechuun maasaa namaa akka facaafateen kuni amma wilii beela bara amataatti darbee jechuun beelli isatti ilaala. Kaanni qotataa yookiin awwaanisatti itti dhufa yookiin boombitu nyaataa yookiin ammoo hacabbitu dhahaa yookiin ammoo buqqatatu dhahaa beela amataatti deebi'ee amata meeqa lakkoofsuuf deema jechuudha. Uummata akkanatti jiraataa jiru kana kaan sa'aatiffataa busaata akkatu dhufaa dhukkubi isaa tokkotti timnan bakka turii dhumti akkasumatti sunis beela'ee jiraata jechuudha. Garuu nama kadhateen jiraatu immoo. Akkuma kanattuu nagumaan jiraatu uummanni Oromoo walloo nama kadhateen qabu harka kennee nama jalatti jiraateen qabu of jiraachisee jiraataa ture jechuudha. Mootummaan gaafa gibira gaafate gibira isaa kenneetiifuma lubbuu immoo lafatti gibirichatti lubbuu kaffalaa la ishii qotee fi ishii tiffatte irratti immoo maallaqa mootummaa kaffala. Kaa gibira karaa meeqaa kaffalaa jiraataa jirra jechuudha. Waan kana namni nu arge hin jiru garuu nu agarree jirra argaa jirraas. Egaa biyya aangoo qabatee ilmaan Oromoo walloo gibira lafaatti dhiiga kaffalle lakkoonneen tumurru. Garuu lafa kaameera barreessinee lafa keenya jira tokkoon.
eega gaafa abiyyi aangoo qabateeti oromoo walloo abiyyi dhufeetis argee isin hin beekuu isin galateeffatee hin beekuu diina isin godhatee isin ilaalaa jira isin jibbaa jira kaleessa mootummaa juntaa lollaa kottaa jettee isin ajajdeef deemtanii wareega kaffaltan namni hedduun kanaaf tanillee harka dhaa jirtan juntaa fi mootummaa wal dhabe isin ammoo diina daangaa keessan lamman jiru wal dhabaa jirtan fakkeenya isiniif haa ta'uti uummata keenya isin lafatti jiraattanii fi bakka jiraattanii fi jiruu keessantu jibbamee baafedhii asirreebbamaa jira mootummaan ammoo moojarri mootummaa irratti wal dhabe kan dhufu hundinuu booyyeen bukarkarroo sanuma baanan akkuma kadir martuu jeessan waraabessin irraa booyyeen moo kam jee kanaafu ummanni keenya gibira dhiigaa gibira lubbuudhaa baatii baatii dhiyeeffatee kaffalaa jira amata meeqa geenyee jirra ta dur caalaa kaffalu jirra sanuma biraan immoo bulchaan gandaa hoggaa ummanni oromoo rakkate wal qiddoomtanii affarii gamta loluu deemtanii juntaan loltanii hoggaa jiru ummanni kun affarii walitti hin buune ummanni keenya tikfatee affarii keessa jira qabeenyi isaa saawwan isaan affarii keessatti hafeeyu lubbuun namaa meeqatu affarii keessatti hafe garuu ni dirqame affariin nageenya booressa affariin nageenya nama bajaajii oofee isaaniif tola ooluu deemu isaaniif nama geessu ajjeesanii dhabama godhan jechuu lubbuu namaa ummanni janaazaa fudhatuu gad deeme reefka fudhatuuf deeme waraanni mootummaatis irratti bobba'ee ajjeese affariinis lolatti banta nama janaazaa fudhatuuf deemu kana hunda oduu beekaniiti garagalanii isin nama akkanaati shanee fi juntaan qindeesse wanni amma deemaa jiru kun wanni amma karoorri kun akkatti babal'ifamuuf deemuuf bulchaan biyyattiitii isinni gama afraataa gidam jettan gara xaayii kanaan silaa wanni bakki lolli diinni itti xiyyeeffatee karoorfatee ummata oromoo ittiin cabsatee lafa ofii uwwifatuu deemuun sadeen makkannaa xaayyiidha irra caalaan bakki isaatti xiyyeeffatanii jiran karoora isaan qabanis achiin humna daatanii humna dabalatanii kan deemaa jiran shanee fi juntaan nama arsa jee iyyata galfatee jira shanee fi juntaan isaan baanan sun ummata oromoo walloo amma dura walittiin bu'an san shanee fi juntaa jennee gargaarsa mootummaarraa fudhannee lollee hoggaa ummatatti jalqabne isaanii dhufanii jaarri nutti dhufeera shanee fi junta tarmaan sheenee gaafa jan mootummaan humna taankii fi baankiitti cabsatee itti guurratee ummata oromoo walloo san dhabama godhe qabeenyaas lubbuus barbadeessuudha kaayyoon isaanii kaleessa ummata qotee bulaa shirritii hidhatee yaa'u hoggaa warra federaalaalleen baarlamanatti jennaan noon amaara shirrixaamam shanee naachoo jee deebii godheef amma moo kitaati jee waamutti jira jechuu inkiti rabbina isaanaa godhu kanaafu ummanni keenya of beekuu qaba diina ofii beekuu qaba diinni ummata keenya ummatuma keessa jira warruma gaafa rakkate harka isinii dha'ee isinitti as ba'ee feesbuuk irratti waa barreesse afaaninis ummata keenya wajjin jirra mee dhugaa rabbitti eega ummata wajjin jiranii ammata san gaafa kamisee keessatti lolli deemaa jiru ture san eessa jira amma immoo eessa jira maal godhaa turan maal jedhanii turan dhageenyeerraa quban qabnu hin dubbanne jechuu deebi'anii mana gubatee dhabama ta'e deemanii wasan qurqur bu'anii ilaalanii jiran maal qabatanii bu'an waan qabatanii quba qabdu dhageessanii yoo ta'e immoo maallaqa miliyoona tokko fuudhanii maallaqa oromoo walloo maqaa lolaatiin bara 2019 bu'e guuranii harkaa qaban jechuu ammii fi ammata san isaantu itti gaafatama isaantu quba qaba horii san qabatanii dhaqanii hin kennine waa takka mootummaa keenya jettanii warri immoo isaaniif deemtanis seenaan isin gaafatti jechuudha maaliif gaafa rakkatan ofii rakkoo si waamanii waltajjiinni qabamaa isinitti as baaniitti makarfoona isinitti deeffatanii deemanii garuu yaada isinirraa fudhamu hin jiru yaada isinirraa fudhatamu yaadi fudhatamu kaabinee isaanii komitee isaanii dubbisan deeman nagatti ummanni keenya manni gubatee namni salaam aleikum jeen hin jiru ijaan si ilaaluu namni fageenya miidiyaa irratti ilaaluu jira wanni isinii godhamu tokko hin jiru jechuudha ammaas ammoo wanni qindoomee deemu ji'anee fi juntaa isiniin jechaati lubbuu namaa badaa jirtu akkanaan affariin naga booressee lola deemaa jiru guyyaan lama guutu garuu lolli bahaa kun oduu nurraa dhaabbatee gaarii oromoon walumaa galattuu lola bahaa kana ofirraa dhaaba akka dandeessan nageenya akka bu'u yaada manguddoo isaaniitiin wal qunnamaatii araara buusa gaarii miti walitti amantiin keenya tokko kuush jennee himannaasi maqaan keenyaas tokko hanga ta'eefu fakkeenya keenyaas tokko amma ta'eefu haa ta'uti ishiman wayya barana gaafa koros nu lolte koros ba jettee horiraa dhufte shawaruubi sila wajjin loltanni beetta warri beettanii fayyaataa jira addaadha
kanaafuu nageenyi kun yoo bu'e irra gaariidha gaafa nageenyi gadii kun baay'atuu didee rakkoon ulfaatte jarri aduu galgalaa kun immoo lubbuu teenyaa fi qabeenya keenyaa fi lafa teenyaaf akka deemuun ni beektanii humni keenya har'a nama torba dhabne lubbuu nama torba kaleessaa fira keessatti amma lubbuu nama torba dhabne ummati kun nurraa irrate tana beeka fayyaataa jiraadhaadhaa kana olii wanni hin jiru خيري وليادنا ربي نجا أبوس ربي أمتك يا رب نسرع كنوف دينا نتتيجي فتربين هجيا كنوف دينا نتتيجي فتربي هجيا كنوف دينا أمتك ينتي كرور فتادي مربي هجيا كنوف هجي سر دراين دمن ركو سراني كن دبي سرانشي نربي كنوف دينا أمتك ينيا كباتس كدياتس أمتك ينتي شر أوفاجرو ربي هجيا كنوف hojii jalqabeerraan dhumne dubbii jalqabeerraan dhumne dhukwaasa jalqabeerraan cinne rabbi haa kennuuf hanga gaafa dhabamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh